akka isaa wajjin adda baatan kana booda akka walitti hin deebine waraqata leenaa farramta maal waan taateef uummata akka nuti hin himne kana booda laal isiin abayka kan itti maatis mudasni baga beekaa akkas jette atillee walii galaa jirtaa bara. Sumayyaa fi haati manoota Saayidoo wal cicciroo malee wanta tokko isaan itti nafne. Egaa Saayidoon hin sobe jechuudha dhugaa dubbachuudha fi jara kana hiikuudhaaf gonkumayyuu yaada hin qabu. Gonkumayyuu jara kana hiikuudhaaf yaada hin qabu jechuudha. Maal akka jedheen argitanii jara kanaani Sumayyaa fi obboleettiin kiyya hin dhufti waan ta'eef isaan oo dhufanii mana haadha kan kootiitti isaan jara kana hiikinaan jedhani waan ta'eef isin immooyyuu innaa isaan dhufanii hin hiikna baqqaa jedhaanidha. Hin hiikna jedhaanidha. Akkana jettanii waan dubbatinaadha jedhanii jara gorsaa ture jechuudha. Kaza Sumayyaan biltii mitiire inni hiikta yoo taatetteen hin hiikta taananii jara kana sadiin isin hiikee jira jedhiin ana biratti jetteen sadiin isin hiikee jira jedhiin ammas immoo deebistee waraqaanii kaakeen keessanii chaappaa kan qabu yookiin mana seerattis ta'ee bakka fedhettiyyuu yoo ta'ee waraqaanii kaakan keessanii sana hiikee jira kanaan booda haadha manoota kootii miti isaan jettee raawwattee achirratti walii farramuu qabdu. Hiikeera itti farramuu qabda jetteen afaanumaan akkasumatti hiikeera jettee dhiistu kanaanii ani isin dhaga'u jette bilxiidha argitanii durumayyuu jarri maal godhanii irratti walii galanii odoo ijoollee kana inni hin hiikin hiikee hidhee raawwatee akka ishiin ijoollee dhattee fiddee akka ishiin ishee dhumayyuu rakkisuudhaaf deemaa jira jechuudha. Saayidoon jara kana baay'ee jaallatanatti fakkaata gaafan ilaaluyyuu jara kana baay'ee jaallata waan hiiku miti. Waan hiiku miti yaada fakkaata malee waan hiiku miti jechuudha. Jarrumtiyyuu immoo waan hiikanii miti. Sumayyaan maal jettiin akka harka isaanii duwwaa dhufanitti harka isaanii duwwaa ba'anii deemuu jette. Jarri kun dhuguma nikaa godhatanii jarri kun lachuu nikaa godhatanii nikaa irraa qabu yoo ta'e akka seeratti qabeenya hirachuu hin danda'u. Inni hiratu jechuudha qabeenya. Akkamitti hiratu yoo jettanii jarri kun keessattuu hawwiin innaa yeroo jalqabaati ka yeroo inni ayyuu faana wal dhabee qophaa isaa irraa ta'ee urfatti faa kufee yaadattuu yeroo sana jechuudha. Urfatti faa kufee kun urfa adaamaa kana keessatti iddoo ta'etti daandirratti kufee raawwatee daandirra ciisaa faa innaa ture. Innaa iddootti akka waan iddoo caatiitti qamaanii wayititti araa gudaana wayii waan ta'e keessatti kufee wayii hiriyyaan isaa kaase. Innaa sana ayyuu faana kan wal bare oggaa ga'uun isaanii waan hin oolle ayyuu faana jechuudha. So akka seera fuudha feerumaatitti dhuguma jarri kun irsaaniitii ta'anii too seera guuttatanii jiru yoo ta'e qabeenya irraa hirachuun isaanii waan hin oolle jechuudha. Inni hiratu waan jiru hundumaa hirachuun isaanii waan hin oolle. Ammas immoo deebisee ollaan isaanii jarri kun samaanaayyuu qabaachuu baatanii waraqaa fuudha feerumaayyuu yoo qabaachuu baatanii ollaan isaanii irsaaf niitii ta'uu isaanii oggaa fi yookiin ji'a aga isaan wajjin jiraatanii ollaan isaanii isaan hin beeka ta'e isatti masakkara yoo ta'e isa kanaan nu jarri kun irraa fudhachuu danda'u jechuudha qabeenya isaanii. Maaliifiin oggaa amma kanaa ji'a amma kanaa wajjiniin jiraataa turanii wanti hojjetamu isaanuma waliinii jechuudha. Kan inni hojjetaatii jiru isaan irraa adda baasee miti yoo humna isaatiinis hojjete yoo maallaqa isaatiinis hojjete garuu dafqa jara kanaa jarri kun keessaa hin qabu jechuudha. Jarri kun qabeenya jara kanaa inuma keessa jira waliin jiraataa jiru waan ta'eef. So kanaafiyyuu qabeenya hirachuun isaanii waan hin oolledha jechuudha. Kun waan ifaaf bilisa jirudha. Waan hin oolledha kun. Kanaafiyyuu Sumayyaan isa kana jecha kana jechuun isheetiif waan ta'u natti hin fakkaatu inni kun. Inni kun waan ta'u miti. Ammas immoo deebisee egaa isatti hiikumsa sadiin isinii kee jedhii ana biratti hittimee ammas immoo deebisiitii waraqaa ittiin wal nikaa godhataniitii jirtanii chaappaa kan ofirraa qabu isa kanaan booda haadha manoota kootii miti jedhiitii irratti farramee isa jetteen irratti jarreen kaasilaa durayyuu walii galtee jirti miire. Saayidoon dhufeetii odoo jarri hin dhufin dhufee taasaatii ture akkuma dhageessanii sobaati akkas jedhaanidha yeroo isaan dhufanii sobaati akkas jedhaanii jechaanitii ture jechuudha. So kun hundinuu haa ta'u malee jechuudha jarri kun keessa isaanii oduma jedhanu
Egaa Sumayyaan garuu itti falatte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf itti falatte odoo inni amma isaan walii galanii akkuma isaan walii galan sanatti tole jettee silaa hin hiikaa nan hiika jedhee jettee raawwattee tole jettee niti wanti kun achumatti ukkaamameetii ta'a. Garuu ishiin itti falattee kana hunda gaafa isheen jettuun jarraa biddi keessaa qabadhu jechuudha. Waan of godhan dhabanii Saidoon illee mataa qabate waan ta'uu dhabee mataa qabate. Inna egaa kun hundinuu ta'ee dhuma isaarratti yoo maal ta'e bareeda nuti Saidoo waanum tokkoyyuu nutti hin himnee yaada jenne maleedha. Yoomumayyuu Saidoo hin hiiknus irraas gargar hin baanu Saidoo biraas eessumaa hin naqnu hin somnee siin jennee jedhaniin jechuudha dhumarratti. Boodarra obboleettiin isaayyuu aartee waan of gootu dhabde. Achi baatee deemtee egaa sobanii raawwataniit akkasittiin isheetti intanii jechaati turanii eenyu kan hundumaa kan gochaatii jiru Saidoodha jechuudha. Saidootu sobaadha akkana jedhaanii gaafa isaan dhufanii hin hiikna jedhaanidha. Ergasii isaaniiyyuu immoo ho'ifatanii otoo garaadhuma keessa gubatanu bakka nuti hin barbaannu hin hiiknaa eenyudhaaf jenneeti kan hundumaa kan goonu gammachuusaa barbaanna akka inni gammadu barbaanna. Hin hiikna waan ta'eef hin barbaannu isheen daa'ima ishii fidattee haa galtu dhuftee mana ishiititti manas gadi lakkisnaa fi manuma jedhanii odeessan egaa yoo afaan Oromootirraan dhaggeeffadhanii yoo afaan Oromootiin egaa yeroo tokko tokko akka ishiidhaaf galuu jedhanii raawwataniitti Amaariffaan dudubbatanii malee afaan Oromootiin dubbataa turanii. Egaa akka isheen amma tokko tokko waan isheen dhaagaa afaan Oromoo hin galleef intanii jedhani jechuudha. Amaariffa dubbatanii malee afaan Oromootiin dubbataa turan muraasa jechuudha. Yeroo itti jalqaba inni akkana jedha jedheen ittiyyuu afaan Oromootiin jechuudha isaanitti dubbate. Egaa Sumayyaan immoo qooqicha beektus beekuu baattus isheedhaaf immoo galeefii jira wanti hundinuyi. Amma inni jaan argutti amma na biratti waan tokko waan kana jettuun itti hin ta'u jetteeni egaa dhumarrattuu jarriyyuu burraa karrayyuu jedhanii otuma waan fedhe gootanuyyuu hin hiiknuu nuti yaada jenne malee haada hiikuu isaa hin qabnu nuti isa faana jiraachuu barbaannaa hin jaalannaanii maalee maarroo jedhanii balaa buusanii isa wayii godhatanii Saidoon baay'ee tokko aaree hin achitti gadi isaan rukutee ba'eetii deeme. Hedduu tokko aaree jechuudha. Egaa Sumayyaanis obboleettiin Saidoos aaraniiti jechuudha manaa kan ba'anii. Egaa dubbichi Saidoo fa'aa har'aa kanaan xumurameetii jira. Egaa kana booda akkam akka ta'u hin beeku. Sumayyaanis garaa ishii murachaatii deemti. Jarri isaan kunis akka tole hin jenne argaatii jirti waan ta'eef isheenis bakka amma isaan hiiktutti si wajjin hin jiraadhu bakka ati jirturree jiraachuu hin fedhu jetteeniirti duraanis. Ammas immoo waan ishiin gootu kana booda akkam akka godhan innis immoo aariidhaan isaan biraa ba'eetii deeme waan ta'eef kana booddee maal akka godhu hin beeknu rabbitu beeka maleedha. Baay'ee tokko isaanitti aariitii jira garuu otoo inni isaan sobanii fi akka ishii faana araaramu barbaadee ture jarri immoo hin didanii maal godha carraa isaati.